jechuudha. Ergamaan qulqulluu Gabriel bakka jirru hundatti jabaannee yaadabannu jedhe. Kanaaf amantiin kun guyyaa sanirraa jalqabdee kan nuuf kennamtedha. Amantiin kun samii qulqullootarraa ergamtootarraa kan nuuf kennamtedha. Kanaaf iyyuu nuti amantaa malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu akkuma jedhe qulqullichi Phaawulos. Nutis immoo amannee Waaqayyoon gammachiisnee akka jiraannuuf Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Amiin. Hordoftoota Ortodoksii Tawaahidoo hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafannaa. Akkam sa'aatii kana geessan akkam turtan. Amiin. Waaqayyo keenya kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Akkasuma haati keenya fannoo jalaa taate kan nuuf kennamte qulqulleettiin dubaroo Maariyaam kan eebbifamtee fi kan galatoomte nuuf haa ta'u. Egaa chaanaalii keenya YouTube keenya subscribe, share, like godhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Adaraa nuti immoo tajaajila hafuurawaa ta'e akkasuma obboleessa koo Daaqoon Tolosaa waliin sagantaa adda addaatiin isiniif ni dhufna, isin nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa obboleessi keenya Daaqoon Tolosaan barumsa xiqqoo nuuf kenna. Egaa inni akka nu barsiisu nuti immoo akka dhaggeeffannu firiiwwan 30, 60, 100 goonee akka tajaajilu Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf haa taasisuun jedha. Egaa gara obboleessa kootti isin fudhadhaa. Egaa obboleessa koo Daaqoon Tolosaaf kennee jira jechuudha. Amiin. Ishee obboleessa keenya maatiiwwan Waaqayyo hundi keenya haala tokko mallatteeffannu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Amiin Amiin. የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ አበውነ ወአምላክ ቅዱሳን ለዛብፃነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት kabajamtoota jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo nageenyi jaalalli araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan galateeffamuun amalasaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Addaan baatutti haati teenya haati qulqullootaa kennaan fannoo jalaa waadan qaraaniyoo ulee Aaroon kan taate qulqulleettiin qulqullootaa dubaroo Maariyaam kan galateeffamtee fi kan eebbifamtee nuuf haa taatu. Amiin. Qulqullichi Yohaannis kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu macaafni qulqulluun qulqulloota ergamootaa, qulqulloota dukabootaa, qulqulloota tolootaa akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Amiin. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti dubbii nuti godhannee waliin barannu amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti dubbii kanaan bu'uura taasifannee sagalee Waaqayyoo waliin ni barannaa. Kan nu barsiisu, kan nutti himu, kan nutti dheekkamu Waaqayyo Gooftaadha waan ta'eef nuti hundi keenya iyyuu tajaajila isaatii anaan teessisee sagalee qulqulluu Phaawulos isininis immoo bakka jirtanitti akka hubattaniif laphee qulqulleettii Liidiyaa isiniif kennee Waaqayyo Gooftaan keenya hafuura isaa akka nu erguuf iccitii dhokate akka nu ibsuuf fedhaa fi eeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Qulqullicha Phaawulos gara warra Ibrootaa boqonnaa 11:6. Egaa dubbii kana kan dubbate qulqullichi Phaawulos gara warra Ibrootaatiif yeroo ergutti amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedhe. Kana jechuun maaliif yoo amantaan qabaanne Waaqayyoon hin gammachiisnu jechuudha? Moo yoo amantaan qabaanne Waaqayyoon waliin hin jiru jechuudha? Moo maalidha? Maaliif argamsiise yookiin maaliif dubbatame jennee ilaaluu hin dandeenye jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedhe qulqullichi Phaawulos. Kanaaf dhagaa nutis immoo amantaa kan jedhamte Ortodoksii Tawaahidoo bara jalqabaa yookiin immoo uumama namaa oliin kan kennamte seera namni uumameen duratti kan kennamte ergamtoota Waaqayyootiin kan kennamte. Egaa qulqullichi Gabriel akkas jedhe Waaqayyo Gooftaan ergamtoota erga uumeen boodatti jalaa dhokate erga dhokateen boodatti qulqullichi Gabriel akkas jedhe nuti jabaannee bakka jirrutti yaa dhaabbannu jedhe. Yeroo sanarraa kan ka'e amananii Waaqayyoon jiraachuusaa uumaan keenya jiraachuusaa jiraachisaa nu jiraachisuusaa amananii jechuudha. Ergamaan qulqulluu Gabriel bakka jirru hundatti jabaannee yaa dhaabbannu jedhe. Kanaaf amantiin kun guyyaa sanarraa jalqabdee kan nuuf kennamtedha. Amantiin kun samii qulqullootarraa ergamtootarraa kan nuuf kennamtedha.
Kanaafiyyuu nuti amantaa malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu akkuma jedhe qulqullichi Phaawulos. Nutis immoo amannee Waaqayyoon gammachiisnee akka jiraannuuf Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Egaa amantaa yeroo jennutti raajichi Ermiyaas boqonnaa 6:6 akkas jedhe. Karaarra dhaabbadhaa, karaa ishees hubadhaa, isheerras deddeebi'aa, lubbuu keessaniif boqonnaa argattu jedhe. Kunni maal jechuu kooti? Karaan sirriin yookiin daandii sirrii sana ilaalaa, karaan sirrii sana ilaalaa, isheerras deddeebi'aa, lubbuu keessaniif garuu boqonnaa argattu. Kanaafiyyuu yeroo amanne gammachuu Waaqayyoon alattis lubbuu keenyaaf boqonnaa argamsiisna jechuudha. Nuti hundi keenyayyuu lubbuu keenyaaf egaa boqonnaa argamsiisne amantii kanaan jabaanne dhaabbanne Waaqayyoon Gooftaan tajaajillee bara isaa keessatti jireenya isa waaqummaa isaa akkasumas immoo uuma ta'uu isaa uummata hin beekneef ibsine. Akkas jedha qulqullichi Phaawulos. Waaqummaan Waaqayyoo warroota itti amananiif malee warroota itti hin amannetti hin mul'atu jedhe. Kanaafiyyuu nutis immoo amannee Waaqayyo Gooftaan iccitii isaa nu ibse. Iccitiin Waaqayyoo akka fedhaaf eeyyama Waaqayyooti. Namni yeroo uumamu daangaa fi dambii yookiin immoo daangaa fi hangaan uumame. Waaqummaa Waaqayyoo qoratamus akkasumas immoo mul'atuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu nutis akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti Waaqayyo kennaa hafuura qulqulluutiin nuuf kenne nu jaalatee abboommi isaa eegne yeroo mana isaa deddeebinetti waaqummaan isaa nutti mul'ata. Jechi isaa nutti mul'ata. Nu jiraachisuu isaa nutti mul'ata. Kanaafiyyuu nuti hundi keenyayyuu tajaajilaa isaa erga taaneen boodatti mana isaa deddeebinee laphee qulqulluudhaan maaliif qulqullichi Phaawulos akkasitti qulqullichi Daawit maal jedhe? Ani Waaqayyoon waan tokkoon kadhadhe Egzaabirin አንድ ነገር ለመንኩት jedhe. Waaqayyoon waan tokkoon kadhadhe innis maalidha? Laphee qulqulluu naaf kenni jedheen kadhadhe. Kanaafiyyuu nutis laphee qulqulluu nuuf kenni jennee Waaqayyo Gooftaan kadhachuun nu barbaachisa jechuudha. Egaa immoo amantiin isheen sirrii kan jedhamte tuni Ortodoksii Tawaayidoodha yaamaati kan Waaqayyo. Ortoo jechuun jechuma isheerra yeroo kaanu ortoo fi doksiidha. Ortoo jechuun daandii yookiin karaa yeroo ta'u sirrii jechuun immoo doksii jechuudha yookiin qajeela jechuudha. Kanaafiyyuu nuti hundi keenyayyuu daandii sirrii yookiin daandii qajeela kanarra deddeebinee qulqullichi Ermiyaas yookiin raajichi Ermiyaas daandii sirrii irra deddeebi'aa akkuma nuun jedhe. Nutis daandii sirrii kanarra deddeebinee har'a tajaajilaa mana isaa borus immoo dhaaltu mootummaa isaa akkasumas dhufaatii mootummaa isaatiif akka qophoofnu Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Kanaafuu hundi keenyayyuu amantaa qabaannee Waaqayyoon yeroo gammachiisnu amantaa qabaannee amantaa qabaachuu qofa osoo hin taane amantaa qabaannee abboommi Waaqayyoo yookiin abboommi kurnaan seera moofaa keessaa qulqulluu Museef kan kenname isaan amanuu yookiin immoo isa eeguun nu barbaachisa. Akkasumas immoo seera wangeela waan ja'an eeguun nu barbaachisa. Innis maaliif Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ani seera moofaa yookiin immoo bara kakuu moofaa diiguuf hin dhufne isa jabeessuuf hin dhufe waan jedheef nutis immoo seera abboommii kurnaan akkasumas immoo seera ja'an eegne Waaqayyo Gooftaan tajaajillee fooniif dhiiga Gooftaa fudhanne jechuudha. Mana isaa tajaajillee maaliif fooniif dhiiga Gooftaa namoonni hin fudhanne mootummaa kan galan jedha qulqullichi Yohaannis. Kanaafiyyuu nuti hundi keenyayyuu fooniif dhiiga Gooftaa fudhanne bara tajaajilummaa keenya Waaqayyoon tajaajillee aarsaa kennine akkasumas immoo wanta nurraa barbaachisu hundumaa guunne mana isaa tajaajiluun nu barbaachisa jechuudha. Waaqayyo Gooftaan amantaa malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu akkuma jedhame nutis amannee yeroo amannetti Waaqayyoon gammachiisuu ni dandeenya waan ta'eef hundi keenyayyuu bakka jirru hundatti bu'uurri yookiin immoo hundeen kan ta'e amantiidha. Kanaafiyyuu nutis immoo amanneetoo amanuu qofa osoo hin taane hojiitti hiiknee jireenya keenya foonummaas akkasumas jireenya keenya lubbuuf faayidaa guddaa argamsiisna. Inni jalqaba maalidha? Jireenya foonii keenyaaf kan argamsiisnu inni jalqaba nageenya foonummaa lubbuu keenya nuuf fichisiisa. Amantiin nageenya nuuf labsiti. Kanaafiyyuu nutis amantaa keenyaan jabaannee akka dhaabbannu. Lammaffaan immoo foon keenyaaf tajaajilaa keenyaaf yookiin immoo bara dheerinaa keenyaaf nu eebbisa. Yeroo amantaa qabaanne ni eebbifamna. Waaqayyo irraa eebba arganna. Kennaan nuuf dabalama. Kanaafiyyuu nuti hundi keenya yoo amantaan faayidaa fooniifis faayidaa lubbuufis wanta guddaadha jechuudha. Lubbuu yoo yeroo jennu immoo jireenya bara baraa nu argamsiisa. Akkasumas immoo fooniif dhiiga isaa nu fudhachiisa. Akkasumas yeroo dhufaatii isa lammaffaa biyya qulqullummaa yookiin lafti kun darbee bakkee darbiinsa lammaffaatti Waaqayyo Gooftaan nu dabarsa. Kanaafiyyuu
amantaa yoo qabaanne jireenya fooniinis akkasumas immoo jireenya lubbuutiin badhaanee gammannee jiraachuu hin dandeenya. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Qulqullicha Phaawulos gara warra Ibrootaa boqonnaa 11:6 egaa kan nu barsisee, kan nu gorsee, kan nutti himee maqaan Waaqayyo Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan galateeffamee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. አሚን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ በሆነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዛ ብፃነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት Egaa buleecha keenya daaqon tolosaa sagalee jireenya sinaa dhageessisu bara tajaajila kee umurii Waaqayyo siif haa kennu jedha. Mana Waaqayyo keessaa umurii dheeraa